Rambosi la fagangalate tu sinchirtani mansama majete orgali bosi la fagangalate Ashamaa harka fuudhee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota simboota jira jirtu nageenya keenya kan jaalalaa kan kabajaa bakkaaf iddoo jirtan maratti isiniif haa ta'u jecha deebineeti jirra turtii guyyaa muraasa booda akkam turtan isiniin jechuun jaaladha. Akkasumas jaalatamtoota kiyyaa warreen like share godhan akkuma seentaniin dagatiina warreen maamila keenya taatanis immoo nuti nujajjabeessaa jirtanis galatooma akkasumas warreen maamila keenya taane warreen haraa dhuftan anaa dhufu olma seenaa akkuma dhuftaniin subscribe godhaa seenaa isiniin jechuun barbaada. Har'a wanta natti dhagahamee fi wanta dhala namaa ta'ee wanta xiqqoo keessa kiyya namee nama deessi tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Innis maali yoo jettan lammii keenya kan biyya keessatti daraaramaa jiru kun hongeedhaan kun beelan kun lolaan rasaasan kan warreen itti yaa'anii kahumaa hin beekne daa'ima waggaa 2 jaarsa waggaa 80 warreen akkanaa godhaa jiran hedduu akka namummaa tokkotti akka nama tokkotti natti dhagahame. Gaddi keenyas maaloo taane gadda keenya kana akkam yoo goone keenya maaluma laata yaa Oromoo jechuudhaaf isinii qabadhee dhufeetiin jira. Akkasumas immoo like share godhaa nu jajjabeessaa isiniin jenna. Baay'ee tokko kanatti dhagahamee fi baay'ee kana eenyu jedheedha jechuudha. Maaliif hojjettan wanta dubbatanii fi wanta godhan nama gibbisiisa. Maaliif hojjettan ummata gabbahee miskiina omaa hin beekne miskiina dalagatee jiraatee miskiina dhoqqee hartee jiraattu gadi baasanii gaafa ajjeesan jaarsa gadi baheetu fincaa'uu hin dadhabne ka homaa hin beekne ka siyaasa keessa hin jirre waa'ee siyaasumaatu kan hin haasofne warreen akkasii gadi baasanii waan lubbuu namaa dabarsaa jiraniif kun yaa Oromoo maalidhame keenya kun maalidha naaf hin galle dhugaa rabbi. Nutamma bakka jirrutti iddoo jirrutti wanta ho'aa nyaanne wanta akkasumas yoo asirra gabbaane wan baay'ee argina. Isaan garuu daa'imti waggaa 2 maal beekti meem Oromoon akkuma hin guddanne akkuma hin baay'annee fi akkuma dachee kanarraa dhabamsiisuu jedhanii rasaasa itti gadhiisanii ajjeesaa jiran. Kun keenya kun maalidhame? Mee warroonni miidiyaa irra taa'anii nusamma fooloo xiqqoo qabna yookaan subscribe xiqqoo qabna warreen akkanaa osoo teenyu nutuu sagalee gabbaanee osoo taanu fi warri nu caala fooloo qabu yookaan beekamtii addunyaa kanarra argatee jiru callisee maaf saba keenya laala. Ana gaafii natti ta'e dhugaa rabbi callisee maaf saba keenya laala maaf bifa qabuun yookaan barreeffamaanis haa ta'u gadi bahee maaliif hin dubbanneef meesi maal jettanii yaaddan? Ana akka kootti baay'ee hin gadda dhugaa Oromoo ta'ee dhalachuu fayyattuu hin gadda. Maaliif hojjettanii gadi bahee namni subscribe guddaa qabu namni fooloo guddaa qabu gadi bahee abbaa kana Wallagga keessaa kanatu du'aa jira Shawaa Lixaarraa kanatu du'aa jira jedhanii wanti isaan gadi bahanii dubbatan takka hin jiru. Miidiyaa kamirraa deemaa laala artistoota keenyas haa ta'u hojjettoota keenyas haa ta'u eessa jiran sabaaf qabsaan namaaf qabsaan warreen beekamtii argatan eessa jiru mee ananna dhiiban warreen nu caala fooloo qaban baay'eetu jiru warreen nu caalan yaadanis haa ta'u qalbiidhanis haa ta'u warreen nu caalan baay'eetu jiru. Isaan maaliif rafan? Maal yoo gadi baanii uummata beelaa jiru uummata dhumaa jiru yoo sagalee ta'aniif maal ta'a? Irreessa jedhee kaan bakka irreessa qophoofnee kun irreessa jedhee suura meeqa nurratti poostii godha. Yoo akkasumas immoo uummata dhumaa jiru lubbuun osoo darbuu ishii maalitti bareede yookaan isa maaltu itti bareedeti gadi bahee suuraa isaa irreessa jedhee poostii godha. Sun irreessa akkuma ta'u jiraate garuu bakka irreessaa sanittuu yoo deemanii isaa fixanu isaanumaa qaqqabaa jira bira isaan of hin argan malee duuba isaanii hin argani malee qaqqabaa jira. Garuu immoo sanni keessan gaafa gabbahee akkanatti dhumu gaafa osoo argitu haati dhiiraa boochee waggaa meeqa guutuu akkanatti boo'a bara baraan nuyi boo'u malee afaan hin dubbachuu malee wanti nu agarsiisnu tokko hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi waggaa meeqa miidiyaa kana taa'eetu nan laala ni dhaggeeffadha dubbadhee hin beeku
garuu har'a waan na dubbise yookaan waan keessa kiyyatti dhagahame tokko dubbachuu dhufe. Maaliif hojjettan sabni kee gaafa anuu fi kiyyaa nyaadhee gaafa bulu gaafa sabni kee gaafa kadhattuu ta'ee osoo lafa qabu osoo biyya qabu osoo mana qabu mana walitti dachaasanii mana sanii horii duudaa daa'ima duudaa gaafa gubani maalittuu namatti dhagahama maal jedhume yaa sabaa maal jenname anana dhibee dhugaa. Akkatti dubbatan yoo dubbatan siyaasa keessa nama galchan siyaasnis akkuma siyaasa ta'e wantoonni siyaasas akkuma siyaasa ta'e garuu gadi baatee uummata kee footoo sagalee taate otoo eenyu jette waboo buqqisuudhaaf amma isaan uummata Wallaggaa irratti xiyyeeffatanii waboo buqqisuudhaaf waboonni amma fakkeenya waboodhaan lolaa waboon daa'imti waggaa lama waboo maalitti beekti waa'ee waboo jaarsi waggaa 80 waggaa 70 waa'ee waboo maaliif beeki ol deebi'ee inni yoo nyaate dhuguu fi akkasumas kunuunsa isa barbaachisa kun kunuunsa miti immoo gadi baasanii itti dhukaasanii hillimu daa'ima itti dhukaasanii hillimu tana manatti boombii darbatanii hillimu yaalamisi dhugaa anaan gaafa akkanatti gabbaatee haati dhiiraa dandeessuu hunda gaafa akkana daandirra kuftee akkasitti kuffisanii qalan an baay'een gadda nama gaddisiisas. Kanaafuu ofirra hin taa'ina yoomuma akka bilisoomnu isaan beeku ofirra hin taa'ina uummata keessanii waan qabdaniin sagalee ta'aafi wanta jiru sagalee ta'aafi bilis wal bira dhaabbadhaa. Har'a afaan qofa osoo hin taane gaafa du'e anaanaa boo qofa osoo hin taane rakkinan irra jirurraa na baasudha malee gaafa nan du'e fooloo na godhuu fi sabiskiraayibii na guddisuun gonkuma na fayyadu. Garuu gaafa hin jiru sani bishaan yoo afaan itti na qabdan waan nyaadhu yoo natti qixxani gaariidha. Rabbi irraallee achitti argattan malee har'a ani du'eedha anaan boontaniidha. Har'a gadi bahanii boo'aniidha. Wanti dhufu hin jiru garuu osoo sun hin ta'in wanta qabdanii sagalee yoo waliif taatan wanta jiru yoo sagalee waliif taatanii isa barbaachisaadha. Mana waaqattis illee lafattis illee isaan eebbifamta jechuudha. Garuu keenya kun maali laata? Yoomuma bilisoon yoomuma tokko taana osoo afaan tokko dubbannu kanuma afaan keenya dubbatu nu deebi'ee nu ajjeesa kanuma afaan keenya haasa'uutu saba keenya ta'etu deebi'ee wal ajjeesaa jira sabni biraa ajjeesaa hin jiru achitti gadhiisee itti ajjeesisaa jira. Mee akkama goonu akkamitti haa jiraannu? Na dhibee dhugaa nuti har'aas teenyee yookaan miidiyaarra ol baanee bishaan ho'aa bishaan qorraa dhunnee ruuzii ho'aa nyaanna maatiin keenya ruuzii san dhabanii bishaan san dhabanii akka kadhattuu mana osoo qabanuu irraa buqqaanii gaafa deeman baay'ee nama gaddisiisa baay'een gadda. Irratti xiyyeeffatanii amma uummata Wallaggaa achii buqqisuudha aga irratti xiyyeeffatanii osoo afaan tokko dubbatanii walii galanii tokkummaa fidanii maal ta'a haga wal buqqisuudhaaf haga wal xiqqeessuudhaaf deeman. Yaa Oromoo dhugaa numa walirratti duulee numa afaan sirrii dubbatee gadi baanee boonyee bara baraa numa boonya waan dhufuun argine har'asin boossi haati hiyyeessaan boossi haati dureessaan boossi gabbaanee omaa wanti bu'aa buusne tokko hin jiru. Yoom bu'aa buusne yoom tokko taana yoom bilisoomna nuti bilisummaa hawwina garuu kaan gadi baheeti osoo waan dubbatu qabu afaan qabatee osoo namni isa dhagahu jiru afaan qabatee taa'ee wal ilaala. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Haati hiyyeessaa kanatti gaafa gabbaate gaafa boossu gaafa duutu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ana akka kootti baay'een gadda. Wallagga qofa osoo hin taane boruu ni dhaqa. Kutaa kamuu qaqqabuu danda'a. Har'a nan qaqqabne jettee gadi baatee dubbachuu dhiisuun kee boru si qaqqaba. Har'a si hin qaqqabne borullee akka si qaqqabu kuni beekamaadha. Kana habdatu taa'e. Maaliif hoo jette boru si qaqqaba. Har'a nan qaqqabne maatiin kiyya nagaa jira jettee atasii nagaa yoo teesse uummata kee sagaleen taatoo jettee dhiigni dhangala'aa jiru si gaafata. Seenaas si yaadata. Haga dandeessutti yoo sagalee taateef immoo yoo waan qabdu sheerii gooteet immoo wanta namni dubbate san irraa sheerii gootee yaada fi waan biraa godhiif jedhutti hin jiru. Yaadan otoo nama gargaarte abshir jettanii osoo nama gargaartanii kuni gaariidha. Garuu gaditti bahanii gaafa akkasitti qalan baay'ee nama gaddisiisa.
baay'een gadda ofii kiyyaa jechuudha. Kanaaf kana caalallee dubbachuu miira keessa nama galee beektanii maaliifoo jettan miira keessa nama galchanii akkatti dubbatanillee hin dhaban. Kanaafuu oduu isinitti hin baay'isu har'aaf kanuma isinii qabadheetiin dhufee jira. Please wal bira dhaabbadhaa, sagalee ta'a uummata keessanii, waan qabdanii sagalee waliif ta'a, haga dandeessanitti sagalee ta'aa fi wal bira dhaabbadhaa, wal cinaa dhaabbadhaa, wal gargaaraa. Har'a gaafa duutan bu'aan qabu bo'uun osoo hin du'in sagalee waliif ta'aati, osoo lubbuudhaan jirtanuu wal jabaadhaati, wal jaaladhaa, wal jajjabeessaa malee har'a du'eedhaa fi naaf hin boo'inaa. Ani gaaf du'e naa bo'urra har'a osoo hin jirtuu jiru waan tokko naa godhan addunyaa kanarratti isin argee du'a malee gaafa du'e naa bo'uun keessan wanaaf humaatan. Har'a garuu osoo hin jiru yoo na gargaartan, yoo sagalee naaf taatan, rakkina irra jiru sanirraa yoo na baastan naaf ta'a malee gaafa du'e yookaan naan bo'uudhaan ishiin nama akkanaati jechuun kana miti. Kanaafuu uummata keessanis akkasitti ilaalaa, sagalee ta'aa fi wal bira dhaabbadhaa, waan qabdanii wal jajjabeessaa. Akkasiidha. Kanaaf rabbi haa laaffisu, rabbi qabbana haa buusu. Har'a hin dhufaa yoo jennee ji'a 2 ji'a 3 deebi'ee ture asuma inni ittuma dhukaasanii amma qabbanaa jennaa afarsinee kaana booda yoo takka ture inuma deebi'a. Kanaaf rabbiin uummata beelaa jiruufis uummata dhumaa jiruufis kan dhume rabbi jeenata haa godhuuf, kan jiru immoo rabbi kadhadhaa, sagalee ta'aa fi bira dhaabbadhaa, osoo hin du'in bira ta'a. Kanaaf ani kadhuma dubbachuu barbaada. Yoo isinitti tole share godhaa, koomentii wantoota dubbadhee isin aarsuu keessatti yoo jiraate koomentii barreessaa. Akkas isin jedha. Nagaan naaf tura, isin jaalladha. Like share gochuu immoo hin dagatinaa, nu jajjabeessaa. Dogoggora qabnu koomentii jala nuu kaa jabaadhaa isin jedha. Nagaan naaf tura.